Sirri jirtu kabajamtoota fi jaalamtoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu yeroo ammaan tanaa qabannee walitti deebineeti jirra. Lolli Iraanii fi Israa'el akkasuma jijjibaatee itti fufaadhaati jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo pirezidaantiin Majliisa Itoophiyaa kan waliigalaa guyyaa irraan tanaa imbaasii Iraan kan Finfinneetti argamu waliin marii taasisee jira. Achitti dhagee du'a Ayatollah Ali Khameneidhaatiin wal qabatee jajjabeessee deebi'eeti jira. Lolli Iraan gara Azerbaaijaanitti darbeeti jira jechuudha. Haaluma kanaatiin immoo ministeerri dhimma hajaa alaa Iraan akka jeetti biyyoota Arabaa nuti isin dawaa hin jirru sheetaan isin keessa dawaadhaa jira jechuudhaan biyyoota Arabaa guutuu ajaa'ibsiisaa kan isin rafachiisee jira jechuudha. Taateen kun taatee biyyoota itti ajaa'ibsiisa. Kuuriyaan guyyaa irraan tanaa Nikureela haaraa takkaa gadi hin baasin baastee isinis beeksisteeti jirti. Hanga xumurichaatti gara nufaan tursiisaa isaan isin jira. Mee gara jalqabaatti waliin deebinuu pirezidaantiin waliigala dhimma islaamummaa Itoophiyaa Haaji Ibrahim Tufaan guyyaa irraan tanaa wayita ispaansii Itoophiyaa irraa bira dhaqanii achiin Iraan ispaansii Iraan walii galanii haala du'a Ayatollah Ali Khamenei irratti waliin haasa'anii fi akkasumas jajjabeessuu isaaniitti irratti biyyoonni hedduun kan ajaa'ibanii jiran. Iraanii fi biyyoonni biraa immoo wayita Iraan gadiin balaaleffatanii kun ajaa'ibsifachaa jiran. Kanatti immoo kun Iraan wajjin dhaabbatanii akka Iraan jajjabeessuu irratti jiranitti fakkaatti. Garuu immoo biyyi Iraan hanga ammaan tanaatti tarkaanfii isaa irra fudhatamuu jabaatee isaanii irratti fudhachaa jirti. Kana qofa osoo hin taane xiyyaara waraanaa lafa irratti suuraa fakkeessanii isaan kaasan jenna waraanni Ameerikaatii fi kan Israa'el dhabanii turan. Erga immoo isaan wal dura duubaan deebi'anii dhaban kana xiyyaarri biyyattiidhaa ol ka'ee dhaqanii suuraa xiyyaara fakkaatu gaafa nu dhaban booda doolaara biliyoona meeqa kan Ameerikaa fi Israa'el deeman dhaabanii dhaqanii ilaalan. Dhaqanii ilaalan immoo waan ajaa'ibaa jettee ta'e. Ayinsala Iraan immoo garuu meeshaan ta'e akkaataa dhabamne nagee argee fayyaa qabna jedhanii ni gamaa kan nagee qaban jireenya isaanii guutuurratti waan ajaa'ibsiisu. Garuu bakka ittiin dhabamtes ni jirti, bakka ittiin hin dhabamne illee ni jirti jechuudha. Garuu immoo magaalaa guddittii Iraan Teheraan keessa kan jiran guutuu namni gadi lakkisanii gadiinis baqachaa jira hanga gara nama 100 takka walitti suphee jechuudha jira. Garuu immoo qonnaan biraattiinis kutee isaaniif waraana isaanii gara Azerbaaijaanitti deebisanii Nikureela isaanii keessa gara Azerbaijaan qofaatti turan jechuudha. Azerbaijaan mootummaan isaanii imbaasii Iraan kan Azerbaaijaanitti argamu biratti argamee jajjabeesseeti ture. Mootummaa isaaniitiin wal qabsiisee argamsiisan beeknaa kan jechuun biyya isaanii jajjabeessaa ture. Biyya Iraanii fi Azerbaijaan biyya ollaa takkaatiin walittis biyya dhiyaatan biyya taaf fageenyaatti illee hin qabne jechuudha. Garuu immoo Iraan haala saniin osoo deemaa jiranii Hizbullaanii fi akkasumas uummanni yeroo ammaan duraatiif Ameerikaan duubee afaan Ameerikaa afaan deebi'aa turan gara isaaniitti deebi'anii tarkaanfii gurguddaa irratti fudhachaa jiran gama Israa'el irratti. Garuu dubbiin jajjabaatee jirti fakkaatti. Amma immoo lolli hammaachaa deemamoota laa deemu jiran waan ajaa'ibaati. Lolli iddoo deebi'ee dooniiwwan Ameerikaadhaa kanneen wanni irraa deeman hanga doonii 130 takka kan geessisu doonii Ameerikaa barbadeessee jirti jechuudha guyyaa Ramadaan Iraanis. Doonii waraanaatii fi kan akkasumas gaasaa fi hunda fitee Arabarraa jechuudha gara biyya Ameerikaatti imalaa turte. Biyyoonni Arabaa immoo erga isaan keessatti haala hamaa ta'een tarkaanfiin kun irratti fudhatameen booda iddoo deebiinii ta'anii ilaalaa jiran. Laata kan goona. Deebiin immoo garuu Suudii faana lolaa isaan faana deebinee jechuun tarkaanfii isaanii jajjabeessaa ture. Hayyee gamee kanatti kanaan waa'ee Kuuriyaa irratti ilaalla. Kuuriyaan waan ammaan duratti mul'istee hin beekne kan yeroo takkatti addunyaa kana guutuu lafa irra dhabamte jechuun tuffatanii Ameerikaanii fi hundaa'u deebii ajaa'ibaa ta'anaa jiru. Israa'el yeroo takkatti gaafanii nuti qinxaala tokkicha kan nuti itti darbinu jechuudhaaf akkaanii biyyi isaanii guutuun dhabamtu hoonaa walitti isaan jaanitti Netanyahuun immoo kan ajaa'ibsiifatee biyyaa guddaa keessa irraa seenatu. Garuu immoo biyyoonni hedduun waa'ee Netanyahuudhaa kana ilaalanii callisanii yeroo ammaan duraatti sodaachaa turan wayita Kuuriyaan gadi baatee yeroo takkatti magaalaa guddittii Televiivii fi akkasumas biyyattii guutuu dhabamsiifne wayita Kuuriyaan jettuun kanatti nama isaanii olii gaafa kanatti isaanis hedduu takka kan rifatanii turan ta'e jechuudha. Hayyee gaamee isa biraa kan itti aanu wayitaan itti faru. Kiristaantiin akkasuma ministeerri dhimma alaa Iraan gadi biyya wayita biyyoota Arabaatiin nuti sheetaan isin keessa dhawaadhaa jira. Isin dhawaadhaa hin jirru. Namoota nagaa qabdanii nagaa hin jiraadhaa jechuun nagaa biyyaa. Nagaa inni dabarsu kanatti biyyoonni Arabaa guutuunii fi akkasumas addunyaa ajaa'ibsiisaa jira. Sheetaan isaan dhawaadhaa jiran qabdaatiin itti fufaadaa jiran. Imbaasiiwwan Ameerikaadhaa kan addunyaa kana guutuu irratti argamanii fi kan Israa'eluu barbadeessinee dabarsanii jechuudhaan jira jechuudha ministeerri dhimma alaa Iraan jechuudha. Ijoollee kanaatiin ijoollee jajjabduudha. Dirri jechuudha haaluma jechuudha Dubaayitti fudhatanii Suudii Jiddatti fudhatanii akkasumas magaalota kaan kana irratti Iraan Turkiitti fudhatanii itti deemuudhaaf jecha imbaasiilee gara lamaanii akka barbadeessan itti waliif karoorsanii jiran jechuudha. Kun immoo garuu hooggantoonni Israa'el eegaanii hooggantoota Iraan dhumanii booda tarkaanfiin kun kan ka'edha.
Iraan garuu duula hooggantoonni jajjabaan isaanii hedduudhaatu dhumee ture. Jeneraalota dhibba meeqaatu dhumee ture. Har'a immoo wayita biyyi lama irratti lolaa jirtutti tarkaanfiin isaanii kun kan akka namoota hedduu ajaa'ibsate. Mana bira kan kute gaammoo garuu siyaasaa isaan hojjetan. Suuraa lafatti kaatanii xiyyaara fakkeessan. Ameerikaanii fi Israa'el immoo sunuma ilaalanii dhaqanii dhawatu. Gaafa isaan dhawanitti xiyyaarri waraanaa lafa dirree waraanaa guddoo achi Iraan qabdu guutuu loonatti barbadeesnee jirra wayita isaan jedhanitti xiyyaarri waraanaa immoo bakka sun jiru. Dirree biraati. Dirreen suuraa maatii ture jiru. Waraanaa fi wanni takkaa hin jirtu bakkuma duwwaa dhabeetee Ameerikaan bira galee gaafa inni mul'isatti itti ajaa'ibse Doonaald Tiraamp yeroo hedduu achiis gaafa inni jiru Iraan gadi baaftee ijjatti agarsiise jechuudha. Isaanis suuraa kaasanii haala kana irratti hojjechaa ture jechuudha. Biyyoota hedduudhaatu gammachuu fi gadda isaa waliin turan waa'ee Iraanii fi Israa'el irratti lolli jajjabaan deemaa jira jechuudha. Walaa guddoon Hormuuz hanjilaan gammadanaa ni isin banamne walirra jira jarri. Akka xumurichaatti nama ala hojjetaa jiru isiniifis filatoomaa yeroo biraatiinis walitti deebi'u.